Akkam jirtu daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya qophii addaati kan hordofaa dhaggeeffachaa jirtan. Qophii addaa keenya kanarraa kana keessatti immoo keessumattuu dhimma tajaajila lammummaa fi dhimmoota adda addaa irratti turtii kan taasisnu ta'a. Egaa dhimmoota kana waliin wal qabatee kan turtii waliin taasisnu Ministeera Nageenyaatti deetaa Ministeera Damee Jaarsa Nageenyaa fi waliigaltee biyyaalessaa kan ta'an obbo Taayyee Danda'a wajjin ta'a. Isin hanga xumura qophii keenyaatti waliin akka turtan kabajaan isin affeerra. Obbo Taayyeen yeroo keessan aarsaa gootanii waliin mari'achuuf eeyyamoo ta'uu keessaniif maqaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaatiin ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Ayyee isinis baga nagaan dhuftan jedha. Dhimma TPLF kaasnaa. Mootummaan waamicha nageenyaa dhiyeesseef garuu gareen kun ammas marsaa sadaffaaf waraanaman. Ejjennumti TPLF maali laata? I think yoo namni hin dagata ta'e malee TPLF gaafa aangorra jiru biyyi tuni haga nu bulchine qofatti jiraatti jedha. Ihaadig yoo hin jirre biyyi hin jirtu an jedhu odeessat ture haasa'aa ture akkasitti. Sun maal jechuudha Ihaadig wirtuun handhuurri kan hafuura baafachiisu onneen tiruun every wanni hundumtu Ihaadig wanni jedhan sun TPLF ture gaafas waanuma inni jedhetu raawwatamaa ture. So nuyi aangorraa buuna taanaan Itoophiyaan hin jirtu jedha. Maaliif hin jirtu jennaan biyya tanaa haga dandeenya hin binna gaafa immoo nuyi bittaa san keessa hin baana ta'e hin balleessinaa hin diignaa ka jedhu duraan murtaa'ee hin jiru. Tokko kana. Lammaffaa gaafa barreen gaddaa yeroo lammaffaadhaaf dura raayyaa ittisaa rukutanii achi booda immoo achi keessa turamee uummata bifa malleen jenoosaayidii akka raawwatuu danda'utti akka raayyaa ittisaatiin walitti bu'utti erga kakaasanii booda mootummaan akka dhaabbatanii of laalaniif jedhee gaafa achi keessaa bahu duubarraan duula gara Affaariif gara naannoo Amaaraatitti jalqabanii turaniin beekta. Gaafas kaayoon nu qabnu amma Itoophiyaa ijaaruu miti. Itoophiyaa diiguuf deema jirra. Itoophiyaa diiguuf immoo gatiin inni nu gaafatu si oolii deemuullee yoo ta'e hin deemna jedhan. Ani kanaa achi wanni biraa wanni namni barbaadu hin jiru. TPLF biyyi tun yookaan na jala buluu qabdi yoo na jala buluu baatte immoo baduu qabdi han jedhu. Amma deebi'ee bulchuu akka hin dandeenye baree jira. Namni tolee jedhu hin jiru. Uummata didee kuffise. So bulchuun danda'u amma balleessuu narra jiraadha wanni deemaa jiru. Biyya tana balleessee Tigraay guddittiin ijaaraa han jedhu galmi jiru. Akkamittan balleessa waliinan balleessa waliin. Ofiifan lolee balleessa miti. Uummatummaan kun ufumaa akka inni wal balleessu. Amma wanni naannoo keenya keessa jiru. Rakkinni sun ka TPLF kiyyeessa garuu immoo ka namni ofumaa gartokkeen burjaaja'ee gartokkeen ergame gartokkeen immoo akka malle ta'ee rakkoo uumamu kalaaltu jechuudha. So kaayoon isaa ifa jechuudha. Itoophiyaa diiguudha. Itoophiyaa diiguuf gatii hundumaa nan kaffala jedhee jira. Kanaaf wanni jiru kana wanni addaan jiru kaayoon isaa kana. Ni milkaa garuu. Kuni wanni akka nu taane Maal jechuudha? TPLF waggaa 27 kan nu bulche dandeettii isaatiin ni miti. Dandeettii isaatiin ni miti. Hanqina keessoo keenyaa laafina keessoo keenyaa fayyadameen. Lakkoofsaan inni meeqa? Baay'ee xiqqaadha. Lafti inni irraa dhufe mami xiqqaadha.
Uummanni biyya kanaa hammam ga'a baay'ee bal'aadha. Waan kana hubanne humna keenya hubanne egereen keenya tokkummaa irratti akka hundaa'e hubanne gurmaa'ina saniif barbaachisu tolfanne hojjannaan TPLF itti dhiisiti abbaan biraatu nu hin danda'u. Abbaan biraatu nu hin danda'u. Abbaan fedhan achi oli. Uummanni kun odoo homaan hidhatiin xaaliyaanii sadarkaa meeqatti gurmaa'e, sadarkaa meeqatti waraana leenjii qabu, sadarkaa meeqatti teeknooloojii qabu cabsee salphisee gurraachaaf mallattoo injifannoo mallattoo bilisummaa ta'ee jira. So uummanni kun jaba. Garuu maalin rakkoon ergasii amma ammaatitti keessa turre maali? An keessaa bahuu dadhabe. Yaada gurguddaa yaadu, waan xixiqqoo keessaa bahu, tokkummaa irratti hojjechuu, garaagarummaa dhiphisu, faayidaa waloo adda baasanii isa irratti waliin dhaabbachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf kana sirriitti hubachuun hin barbaachisa. Kana hubannee hojjennu wanni biyya keenya soosoosu hin jiru. Bakka kanatti immoo laafinni yoo dhufu TPLF amma cabee jira. Cabee jira. Kanaan dura dinagdee biyya kanaa hundumaa isa qabu ture. Waraana biyya kanaa, security biyya kanaa isa ajaja ture. Dippiloomaasii biyya kana laallatu neetwoorkii hunda isa tarkaa qaba ture. Waan san hundumaa qabateetu hin kufu. Bakki amma inni irra jiru lafa innuu marfamee jira jedhee dubbataa deddeebi'ee achi seenuu fi achi ba'uusa gargaarsa isaa dhaquufanii wannoo ta'u kan murteeffamu karaa biraati jechuudha. Bakka san bal'ina akka durii hin qabu. Bal'ina akka durii hin qabu. Humna akka durii hin qabu. Haala mijataa akka durii keessa hin jiru. Achi keessa taa'ee Itoophiyaa diiguu hin danda'a ka jedhu hin ta'u. Hin danda'amu. Garuu immoo ololli inni achi keessa taa'ee lafa jala taa'ee achi afuufu kun olola kanaan namni burjaaja'ee kiyyoo diinagdeedhaan wal qabatee inni kiyyeessa. Kan adda addaa kan miidhaa geessisu. Waan guddaa jiraachuu dhabuu biyyaa dhiisee waan xixiqqoodhaan qalbiin namaa qabamee yoo ka jedhu ta'e garuu miidhaan hin gaha jechuudha. Miidhaan hin gaha. Umuriin isaatis itti xiqqoo dheeratuu danda'a. Garuu immoo abadan bakka amma irra jiru kanarra jiraate sadarkaa kanatti raayyaan ittisa biyya kanaa ijaaramee sadarkaa kanatti hawaasi biyya kanaa odeeffannoo kaleessa hin ukkaamsee waa hundumaa ofii odeessu san har'a waan isaatiis marrajaa waan inni kaleessa yaadu waan inni hojjete yakka inni godhe irratti ragaa amma naga'u qabaate sadarkaa kanatti deemsi isaa hin milkaa'edhanii yaaduun hin ta'u jechuudha. Gareen kun eenyuuf qabsaa? Sababni isaa kan hin kaasiif maanni osoo waan kaasu qabu uummata Tigraayiif uummata kootiif hin qabsaa'edha. Osoo uummata Tigraayiitiif qabsaa'e deeggarsa namoomaa akkaataa deeggarsa namooma uummata naannoo saniitiif hawaasa saniitiif qaqqabu danquu danda'u saamicha gaggeessaa jira. Kanaaf gareen kun eenyuuf qabsaa? Amma maal inni wanni duuba san jiru maal barbaada hoo jettee yaaddu waa lama ka jiru. Tokko murni sun aangoo qabate akkuma kanaan dura biyya saamaa ture. Akkuma kanaan dura waan fedhe godhaa ture. Iigoo isaa kana tarkaanfachiisuudha. Tokko faayidaa murnaati jechuudha. Lammaffaan immoo yaa xiiqii keessa galee nuyi hin mo'amnu goota jechaan numaa beekaa jechaan numaa waan wayiillee qorachiisanii turan yeroo wayii sadarkaa keenyatti namni IQ'n isaa guddaan jiru ka jedhu wanna wayii tottolchiisaa turan. Beekaa jechuun nuyi qaroo jechuun nuyi goota jechuun nuyi ka jedhu wayii dubbatanii jiran kanaan dura.
Of course gaafa dura waan kana tolchanii propaagandaadhaaf nama biraa sodaachisuuf dookumentarii adda addaa tolchanii jiran. Isaan bakka isaan maaltu danda'a ka jedhu odeessanii jiran ganda keessa. Sun maaliin akka namni sodaatee buluuf. Waan kana immoo deddeebi'anii gaafa odeessanii waan kan deebi'anii ofiifuu dhugaa se'anii amanan immoo. Dura akka soba ta'e odoo beekanu namaan sodaachisuudhaaf tolchan. Deebi'anii waan kana deddeebi'anii dhageenyaan dhuguma se'an. Dhugaa se'anii amma homtuu hin danda'u ka jedhu self imeejiin ta'an ilaalama ofii qaban homtuu hin danda'u nuyi waan hin danda'amne jedhaniitti akka waan maleekaa wayiititti mataa isaanii keessa jira. Hin danda'amnu waan jedhu murni sun jechuudha. So waan kana dhiisanii gara nagayaa, waan kana dhiisanii gara araaraa, waan kana dhiisanii gara waloomaa dhufuu hin danda'an. Namuu nuu gadi nuyi namaa oli hin jedhu waan tolchaniif jechuudha. So amma ibiddi boba'aa jiru kun kanaaf waan biraati miti wanni bakka san jiru. Uummata naannoo Tigraay hin jedhamu yaaduma jedhu malee sadarkaa sanitti ajaarraa hin qaban. Akkamitti wanni dheengadda godhan qoftii mul'isa kana. Uummanni kun daa'imman, dubartoonni, jaarroleen rakkoo irra akka jiran addunyaan hin beekan, nus hin beekne. Jarri kun midhaan nyaatu jedhee warri WFP kun midhaan geessee dhaabbanni nyaata addunyaa kun geessee jira midhaan. Midhaan kana qofa geessuun immoo hin gahu bakka uummanni sun jiru geessuudhaaf boba'aa barbaachisa. So maal godheera TPLF midhaan hiyyeessaaf dhaqe kana saamee fudhatee waraana ofiitii kennee jira. Midhaanumaa waanuma nyaataa dhaqe kan. Tibbana harkaan jira warra booji'anii fi waan akkasii. Warri booji'ame waashaa keessaa qamadii argamu waashaa keessaa wanni midhaan bilchaataan uummataaf daa'imaaf bakka sanitti an ergame isaantu nyaata. Midhaan bilchaataa daakuu qamadii. USAID faa tokko kenname isa laalaa turre achitti. So midhaan san fudhatee waraanaaf oolche. Midhaan san. Midhaan immoo achitti hafe hanumti hafe sun immoo akka hiyyeessan dhaqqabneef boba'aa bakka san ittiin geessan jalaa hatee fudhate. So daa'imman, jaarroleen, dubartoonni sababa nyaatatiif amma rakkoo irra jiru yookaan du'aa jiru jechuudha. Kasilaa nyaata ormi dhiyeesseef, kasilaa nyaata dhaabbanni nyaata addunyaa dhiyeesseef sababa TPLFitiif nyaata kana dhabanii jiran namni baay'een jechuudha. Kanaaf naatoon qabu inni ego isaa san qofa barbaada. Nu hin dandamnu, hin cabsina malee hin cabnu, hin moona malee hin mo'amnu an jedhu kana qofa barbaada. Abbaan fedhe gubatee daa'imni Tigraay lafarraa dhumee egoon kun akka dhugamu barbaada. Hin dhugamu inni garuu maaliifuu hin ta'u uummanni samma laalee murtii ofii fudhachaa deema. Tokko isa. Lammaffaa nadaajii kana boba'aa kanaan maal godhe? Dargaggoota hidhannoo hin qabne, kaleenjii hin qabne fuudheet immoo ibidda dura fide immoo ittiin fe'e nadaajii kana. Kunis hin dhume. Hin dhumas. Maaliifuu akka inni waa balleessu ayyamuu hin dandeechu, akka inni mana namaa gubu, akka inni nama saamu ayyamuu hin dandeechu waan ta'eef. So amma yakka sanyii balleessa yoo silaa sirriitti han dubbatamu jira jedhamee naannoo Tigraay keessatti han dubbatamu ta'e namni kana godhaa jiru TPLF jechuudha. Uummanni naannoo sanii sababa isaatiin akkanatti rakkachaa jira. So sun maqaa isaa qofa fayyadama malee uummata sanirraa hajaan qabu. Isa qofa odoo hin ta'in murni sadarkaa sanitti yaada akkasii qabu baay'ee jira biyya kana keessa. Murni sadarkaa sanitti yaada akkasii qabu. Namni uummataaf siifan qabsaa jedhee isa gudeedu. Siifan qabsaa jedhee isa hidhee sangaa isaa irraa qalatu. Anni daa'ima isaa isa biratti gudeedu. Siifan qabsaa jedhee ammana irratti gubu. Siifan qabsaa jedhee an ajjeesu. Kun hundumtuu waan biraa yaada malee waan bilisummaa uummataa waan mirga uummataa hin jedhamu biraa gali. Hin jiru kun. Uummataaf qabsaa'uu jechuun nagaa isaatiif, lubbuu isaatiif, misooma isaatiif yaadudha. Loluu noo barbaachisellee yoom loltaa yoom dhiistaa laaluu qabda. Lolli kun uummata kana balleessa yoo ta'e dhiisuu qabda bara. Lolli maaliif waan loltuuf uummataaf yoo ta'e
an dubbattuuf uummataaf ta'e hundumaa laaluu qabna. Kanaaf TPLF murni jedhamu kun akkan duratti siin jedhe kaayoon isaa Tigraay guddittii ijaarreedha. Tigraay guddittii tana keessatti garuu hiyyeessi Tigraay kan qooda keessatti qabaatu miti. Maatiin murna kana kan gartokkeen duraanuu ala jiru birrii biyyaa saamameen kaba'e ka birrii kanaan nagatu ka birrii kanaan taphatu alatti isa namni abbaan Tigraay guddittii tanaa isa malee hiyyeessa qotatu hiyyeessa rakkatu kan amma ilmaan isaa ibiddatti gubatu kana miti. So kana kaayoon isaanii hin hojjetu. Burjaajii tokkos ni uumu. Fakkeenyaaf amma gaafa marsaa sadaffaa kanarras inuma uumu burjaajii. Inni tibbanamu xiqqoo kan nama dhibu waraanas bana gama tokkoon immoo araareen warri garee keessan warra garee san keessa jirus haa ta'u rogeeyyiin isaanii maalirraa keeda maali burjaajiin akkanaa kun? Kuni duruu isaan bifa lama qabu. Bifa lama qabu. Gaafa biyya kana keessatti dimokiraasii ijaarraa jedhanii lallabaa turani keessaan immoo nama kolaasaa turan. Waan mirga namoomaa kan isaanii ol lallaban jiru. Garuu immoo addunyaa irratti namni isaan caalaa mirga namaa sarban jiru. Hin jiru kun. Dimokiraasii hin jedhu naannolee irratti immoo nama isaan bulchu duubaan immoo itti shuumu. Ofiin of bulchuu hin jedhu kan nama bulchu immoo isaanu. Mirgi dubbachuu jira dubbadhaa bilisummaan dubbii jira siin jedha yoo dubbatte immoo yookaan ashabbaarii dheesiidha jechuudha. So isaan dhimma tokko irratti waan silaa addunyaan jaalatu hin jedhu. Wanni isaan godhan immoo biraati. Maal jechuudha? Nagaya wanni jedhan kun addunyaa irratti waan fudhatamaadha. Nagaya. Nagaya. Nageenyi hin barbaadamu waa hundaafuu namuu hin barbaadu. Hin jaalata maqaa isaas. Nobel Peace Prize wanni kennaniif kanaaf nama nagaaf waa gumaacha jechuudha. So wanni kun jaalatamaan. Maal jedha TPLF ajandaa jaalatamaa kana hin dhaadheessa nama dura bu'ee nagaa barbaannaa nagaaf hojjennaa nu nagaa barbaannaa nu nama nagaati hin jedha jechuudha. Garuu immoo seenaa keessatti gaafi inni nagaaf hojjete guyyaan tokko hin jiru. Guyyaan tokko hin jiru. Gaafi inni mari'atee dubbii nagaan fixe guyyaan tokko hin jiru. Hin jiru jechuudha. Kanaaf amma maal inni addunyaa biratti nama nagaa fakkaachuuf akkas godha. Namni waraana barbaadu namiti jedhee kassasuuf mootummaa. Saniif akkas godha. Karaa biraatiin garuu inni karaan inni galman gaa jedhee yaadu waraana. Tokko kan. Lammaffaa wanni amma deebitee tilmaamtu I think amma gaabbuun ooluu ka jedhu si laalta. Gaafa raayyaa ittisaa rukutan sanis erga godhanii booda wanni isaan yaadan akka yaadanitti akka hin taane erga arganii booda daqiiqaa 40 keessatti fidnee jedhanii erga dhaadatanii booda gaafa raayyaan ittisaa deebi'ee ofirraa rukutuu jalqabu. Gaafa haleellaan jabaatu dubbiin kun nagaan haa dhumatu ka jedhee dura lallabee isaan. Addunyaanuu isaan bira goree dubbii kana nagaan fixaan hin jedhe. Raayyaan ittisaa keenya rukutame ciisee qalame nagaan fixaan hin jedhan. Naannee dubbiin jabaateera jechuudha. Dubbiin jabaateera. Isaan gimgamaan isaan qaban maali? Uummanni biyya kana keessatti beelaan rakkatee jira. Bulchiinsi hannaa fi waan adda addaatiin wal qabatee namni baay'ee aarii qaba. Rakkoon nageenyaa babal'atee jira. Kanaaf amma hariiroon mootummaa fi uummata hedduu jiru laafee jira. So mootummaa kana amma yoo waraanne ikoonomiinis laafee jira waan ta'eef namni nu qarqaaru immoo baay'eedha waan ta'eef amma yoo waraanne hin cabsina. Ka jedhu yaadanii dhufan. Qophii mootummaan raayyaa ittisaa qopheessuuf, security qopheessuuf itti jirus ragaa sadarkaa sanitti waan qaban hin fakkaatu. Gaafa isaan yaalii godhanii wanni deebi'ee isaan mudate itti jabaatu amma immoo dubbii qabbaneessanii ammallee deebi'anii yeroo argatanii wayyaanii marsaa biraatiif immoo ammas amma marsaa sadaffaa dhufanii jiru afuraffaafis shanaffaafis lubbuu oolfachuu barbaadu jechuudha. Naanna'ee akka mootummaatitti gara keenyaan mootummaan ejjennoo isaa ifa godhee jira.
biyya kana keessatti biyyi kun bara baay'ee waraana keessa ture. Kisaaraa malee bu'aa waraanaan agarre. Kanaafuu wal diddaan hundumtu nagaan haa dhumatu ka jedhu ejjennoon waan namuu itti amannu jechuudha. Jarris gaafii yoo qabaatan karaa nagaa haa dhufanii mirga namaatu sarbanii odoo nama mirga namaa sarbeef dhiifamni hin malle odoo baraarsaan isaaf hin malle mootummaan garuu kaleessarra borutu caalaa karaa jedhuun nagaa filatee jira. San hunda cabsanii waraana dhufan. Amma iyyuu waraana dhufanii mootummaan nagaa jedhe. Gaafa isaan guyyaa 3 guyyaa 4 waraananillee lakkii nagaa wayyaa jara naga jedhu. Maaliifuu koostiin baasiin waraanaa baay'ee guddaadha. Dargaggeessa silaa biyya ijaaruu danda'u meeqatu achitti gatii baasa. Qabeenya biyyaa meeqatu boba'aa oola. Kun hin barbaadamu. Haa ta'u immoo harki tokko kophaan rukutu hin cabacabu. Gamni sun waraana malee nagaan barbaaduu jedhee jira amma ammaatitti. Haga inni nagaa kanaaf harka kennutti ofirraa qolachuun amma barbaachisaa natti fakkaata. Mootummaan dursi isaa nagaa biyyi akka diigamtu immoo nayyamu. Uummanni biyya keenyaas tokko ta'ee ofirraa qolachuu fi hojjechaa jira. Deemsi jiru kana. Kanaaf gaheen lammiilee maal ta'uu qaba akka ergaa takka dhaamsaatti? Gaheen lammiilee guddaadha. Tokko dubbii kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Bakka bakkatti wanni na daddaga'u jira. Jiruun nutti mi'aayee jira, rakkoon nageenyaa jira. Wanni tokko tokko wanni fofokkisuu immoo mul'ata. Kanaafuu oo dhufe soo dhufuu baates TPLF maaltu nu dhibee jedhee warri oduu odeessu jira. Akkasii miti. Tokko namni jiruu nutti mi'eesse eenyu? Ikoonomiin biyya kanaa waggaa 27 ka dhuunfatame murna juntaa kana. Ikoonomii kanaan dura saame kana diina biyya kanaa dabalatee hanamma deeggarsa kennaniif dabalatee economic sabotage danqaan diinagdee akka uumamu godhaa ture. Rakkoon nageenyaa humna kaleessa ijaarrate muuxannoo kaleessa horateen akka rakkoon nageenyaa bakka bakkatti babal'atu isatu hojjechaa ture. Rakkoon nageenyaa kana wallaalaan keenya keessa hoo jiraates duuba isaa lafeen dugdaa juntaa kana. Bulchiinsi gaariin amma keessa jiru mootummaan nagaa argatee riifoormii sirna haqaa keessatti riifoormii sirna bulchiinsaa keessatti akka geggeessuu hin dandeenye guyyaa guyyaadhaan ajanda jira. Barreeffama yoo barreessitee fixxu gara raawwitiitti odoo ati seeniin bakka wayitiin ajandaa wayii dhufu. Waan kana hunda ibidda nu gubaa jiru kana hunda keessa ka jiru duuba isaa lafeensa juntaa kana ta'uu namuu beekuun irra jira tokko. Lammaffaa juntaan kun gaafa dhufu maal akka gochuu dhufu qobboo irratti agarsiisee jira. Waldiyaa irratti agarsiisee jira. Barreen gaddaa jechuudha. Ammas isuma laalaa kan jiru. Ammas isuma gochaa jira. Waan argate waan saamuu danda'u saamee deema. Waan fuudhee deemuu hin dandeenye immoo hin balleessee hin caccabsu. Siiniin odoo nufin kana godhe. Gaafa dhufe haaloo bahuu dhufamma. Gaafa dhufe haaloo bahuu dhufu. Rakkina amma keessa jirru kana keessa jiraachuu hin dandeenyu gaafas. Biyya gubuu dhufu. Kaayommoo nan diigaa nan balleessaa jedheera inni himata. Eenyu gaafattati? Maal gochuu dhufaa akkamitti nama biraa gaafata? Nan gubaa waan kana gubuu waan kana diiguuf haga si ooliitti ittiin deemaa. Gatii isaa kaffaluuf jedhee himeera. So kana sirriitti hubachuun hin barbaachisa. Rakkoon bulchiinsaa wal qabatu, rakkoon nageenya wal qabatu, rakkoon diinagdeedhaan wal qabatu yes furamuu qabu. Dhugaadha hiikkachuu qabu. Wanni malle wanni fokkuun wanni mul'atu jira. Hiikkatuu qaba. Garuu rakkoo kamtu dura hiikkate. Kun biyya balleessuu dhufu. Hanni biyya jirtu irratti raawwate. Argite? Kaman dursaa ka jedhu namni laaluun irra jira jechuudha. Haqa jallachuu danda'a. Yoo biyyi hin jirre garuu waan haqaatuu dubbachuun hin danda'amu. Jallatee jechuuf yeroo hin qabdu.
Kanaafuu biyya tiksuun, biyya baraaruun dirqama nama hundaa ta'uu namuu hubate sadarkaa hundattu rakkoon nageenya qe'ee ofii sirriitti lakka'ee ilaale akka rakkoon nageenyaan uumamu ija gatiitiin, ija qaroodhaan, ija qalbiitiin ilaaluu qaba. Namni keenya kan rakkate baay'ee jira, ka beela'e, kan rakkoo nageenyatiin sababa saniin beela'e rakkate jira. Kan hongeedhaan sababa hongeetiin namni beela'e, namni rakkate jira. Namni waa harkaa qabu namaarra nyaachuu hin dandeenye kan namaarra mana hin qabne kan wal qarqaaruun hin barbaachisa. Wal qarqaaruun hin barbaachisa. Sanii olitti garuu tokkummaa akka sibiilaa jabeeffachuun hin barbaachisa. Dhimma biyyaa waa hunda dursanii dhimma biyyaa ajandaa godhachuun hin barbaachisa. Biyya tiksuudhaaf gumaata barbaachisu hunda gumaachuutu irra jira jechuudha uummanni.